Tolee, nagaan isiniif haa ta'u, hordoftoota TV Handoof Gaada akkam jirtu. Nagaan abbaa biraa ta'e karaa Kiristoos Yesuus hunduma keessaniif haa ta'u. Har'as akkuma barsiifannee Waaqayyoon isinii wajjin kadhachuun dhufe. Mee har'a immoo waa'ee biyya keenyaa Waaqayyoon walii wajjin ni kadhanna. Biyyi keenya Waaqayyo akka ishee ilaalu, gara biyya keenyaa Waaqayyo araara isaa akka erguuf Waaqayyoon hin kadhanna. Isa dura garuu macaafa qulqulluu keenya keessaa Yoonaas boqonnaa 4:11 isa jiru ergan dubbisee booddee sagalee Waaqayyo xiqqoo ishee erga ilaallee booddee walii wajjin immoo hin kadhanna. Akkas jedha, mandara Nanawwee keessa namoota 100,100 fi 20,000 irra caalaniif horii qe'ee baay'eetu jiraata. Namoonni ishee keessa jiran sun warra bitaaf mirga iyyuu gargar baasuu hin dandeenyedha. Egaa ani immoo mandara guddittii namoonnii fi horiin hammas keessa jiraatan kanaaf garaan na hin jibbuuree jedha. Kutaa macaafa qulqulluu kana keessatti Waaqayyo waa'ee biyya Nanawwee otuu dubbatu argina. Deemsa Yoonaas gara Nanawwee dhiisee gara Tarseesitti gadi bu'ee yeroo baay'ee lallabame. Boqonnaa 3 lakkoofsi 1 akkas jedha. Ergasii dubbiin Waaqayyoo si'a lammaffaa gara Yoonaas dhufe. Ka'ii gara Nanawwee mandara guddittii dhaqi. Wanta ani akka ati labsituuf sitti himus irratti labsi ittiin jedhe. Kana irratti Yoonaas akkuma Waaqayyoo isatti himetti ka'ee gara Nanawwee dhaqe. Nanawween fuula Waaqayyoo duratti iyyuu mandara baay'ee guddoo turte. Garaa tokkoon lixanii gara kaaniin ba'uudhaaf adeemsa guyyaa 3 hin fudhata ture. Yoonaas mandarattii keessa lixuu jalqabee adeemsa guyyaa tokkoo erga deemee booddee Nanawween garagaluudhaaf jedhee labse jedha. Kutaa macaafa qulqulluu kana keessatti Waaqayyo biyya Nanawwee jedhamtu kanatti akka gadde cubbuun magaalaa kanaa garmalee guddateera. Daddarbii magaalaa kanaa garmalee guddateera. Cubbuun Nanawwee garmalee guddachuu irraa kan ka'e garaan Waaqayyo hin aare. Kana irratti Waaqayyo namoota baras jiran, raajota baras jiran keessaa Yoonaasiin akkas jedhee itti dubbate. Dhaqii gara Nanawweetti gadi bu'i. Magaalaan kun hin galagalti jedhee itti dubbate. Hundee magaalaa sanaa sochoosuuf akka ka'e Waaqayyo, magaalattii galagalchuuf akka ka'e Waaqayyo Yoonaasitti iccitii kana hime Waaqayyo. Magaalaa kanatti dhaqiitii himi. Yoo hin deebita ta'e deebi'i. Yoo Waaqayyoof hin taata ta'e Waaqayyoof ta'i. Diddu garuu hin garagalti. Magaalaan kun hin baddi. Gara badiisaatti adeemaa jira. Dubbiin Waaqayyo Yoonaasitti hadhufu malee Yoonaas amala Waaqayyo tokko waan tokko beeka. Waaqayyo gara laafessa. Waaqayyo gara laafessa. Waaqayyo gara laafessa kan jedhutu keessa isaa jira. Ani yoon dhaqee Nanawweedhaan hin garagaltu jedhee garaan isaa isaaniif laafee yoo isaaniin dhiise ani sobduu ta'uu kooti mitii, ergaa sobaa namicha dabarse sana jedhameetan namoota biratti tuffatama mitii. Kanaaf Nanawweetti himu jedhee gara Nanawweetti gadi bu'uu dhiisee markaba gara Tarseesitti gadi buututti dhokatee lixe. Akkaataatti Yoonaas darbatamee gara qurxummii keessa bu'e Yoonaas boqonnaan 2 sirriitti dubbata. Yoonaas sirriidha. Garaan Waaqayyo namootaaf hin laafa. Kanarraa kan ka'edha. Bara kanayyuu namoonni baay'een irra deddeebi'anii kan isaan cubbuu hojjetan tokko gara laafuma Waaqayyooti. Innis inni baay'achuu cubbuutiif gara laafinni Waaqayyoota sababadha jedheera. Sababiin isaa utuu Waaqayyo garaa hin laafu ta'eeti akkuma namni cubbuu hojjeteen akkuma namni irra daddarbeen adaba irratti fudhata ta'eeti cubbuu nama baay'atu jedhee dubbadhee beeka. Sirriidha. Waaqayyo garaa namaaf laafa. Garaa laafu iyyuu malee cuggeen irra daddarba namaa hin guuta. Waaqayyo yeroo hunduma garaan laafu, yeroo itti garaa jabaatu qaba. Yeroo itti cuggeen guututu jira. Kanaaf Nanawwee kana baay'ee obseera Waaqayyo. Baay'ee danda'eera Waaqayyo. Yoonaas isa yeroo dheeraadhaaf Waaqayyo garaa Nanawweedhaaf laafe kana beeka. Hammas gara laafina isaa hin dhiisu taanaan Waaqayyo Nanawween hin baddu waan ta'eef ani maaliif raajii sobduu jedhama dhaqee kan jedhu eenyummaa isaatiif yaada ture. Saba sanaaf otoo hin taane sobduun jedhamaa laata jedheetu yaada ture. Firoota koo Waaqayyo Nanawweedhaaf yeroo baay'ee garaa laafu malee amma garuu akka garaa jabaate dubbata. Naga'eera. Waa'een keessan naga'eera. Kana caalaa isin hin danda'u. Hundeen magaalaa Nanawwee irraafamti hin garagalti jedheetu Waaqayyo dubbata. Nan garagalcha magaalaa kana. Nan balleessa magaalaa kana. Yoonaas dhaqiitii isa kana Nanawweetti dubbadhu jedheetti dubbate. Yoonaas falmii guddaa booddee garaa qurxummii keessatti qalbii diddiirrate garaa galaanaa keessa guyyaa 3 bulee booddee Waaqayyo wajjin walii gale. Jireenyi Nanawwee irratti ta'eef
jireenyi Yoonaas irratti ta'e tokkodha. Yoonaas nama Waaqayyoof abboomamuu dide, nama ergaa Waaqayyoo galmaan ga'uu dide ta'ee jennaan Waaqayyoo garaa laafuusaa Waaqayyo akka inni garaa laafu dubbata ofii isaatii Yoonaas. Kanaaf maal na godha Waaqayyo suma hin beekudha miti, suma garaa laafuudha miti jedheetiyyuu in kobalale yookaan immoo hin bade jedha. Waaqayyo yeroo hunda garaa laafu. Yeroo hunda garaa laafu Waaqayyo. Al tokko gaafa humnaa ol ta'u nu deebisuudhaaf tarkaanfii fudhata Waaqayyo. Yoonaas irratti garaa jabaachuun akka jiru barsiise Waaqayyo. Yoonaas inuma caa jedhee lafa inni deeme hin ceesisne Waaqayyo garaa qurxummii keessa guyyaa 3 bulche. Lakka Waaqayyo gara jabeessa jedhe Yoonaas. Lakka barbaannan Waaqayyo garaa jabaachuu hin danda'a. Garaa qurxummii keessa taa'etu qalbii diddiirrate an akkas ta'uun barre. Tarkaanfiidhaaf eeyyee macaafi qulqulluun akkuma dubbatu qajeelotaaf araarrisaa amma waggaa 1000maati, dhaloota 1000maati. Araara qabeessa Waaqayyo. Araaraaf kan ariifatu, dhiifamaaf kan ariifatu, adabaaf kan suuta jedhu, dheekkamsaaf kan suuta jedhu akka ta'e macaafin dubbata. Waaqayyo garuu al tokko ilmaan namaatiif bu'aadhannaa ta'e garaa jabaata. Kanaaf dhaqiitii Nanawwee kanatti himi jedhe. Yeroo kanadha Yoonaas deemee magaalattiitti gale jedha. Magaalaa kanatti gale. Magaalattiin baay'ee guddoo ta'uu ishee irraa kan ka'e magaalaa kana keessa guyyaa 3 deemsisa. Balbalaan lixanii boroodhaan ba'uudhaaf yeroo dheeraa namatti fudhata. Magaalaan kun baay'ee guddatteetti. Akkuma magaalattiin guddataa deemeen immoo cubbuun magaalattiis guddataa dabalaa deemeera. Kutaa kana kanan sinii dubbiseef Nanawweedhaan waan wal fakkeessu baay'eetu jira biyya keenya keessa. Magaalaan keenya eeyyee dabalaa jirti. Namoonni magaalaa keenya keessa Itoophiyaa keessa jiraatan baay'een isaanii qaroomina waan fakkaatu, guddina waan fakkaatu baay'ee waan dabalaa jiru tokko hin argina. Haa ta'u malee akkuma jijjiiramni magaalicha irra jiru namoonni biyyicha keessa jiranus cubbuudhaan akkasuma. Nanawweef Itoophiyaa wanti wal fakkeessu namoota miliyoona 120 kan ta'utu biyya keenya keessas jira. Nanawwee keessas namoota 120,120tu jira. Nanawween saba bal'aa qabdi. Nanawween horii baay'ee qabdi jedha macaafi qulqulluun. Eeyyee Itoophiyaanis namoota baay'ee qabdi. Eeyyeen horii baay'ee qabdi. Nanawween haa ta'u malee magaalaan ishee garmalee guddoo turte jedha. Itoophiyaan garmalee guddoo ta'uu baattus guddataa jirti. Magaalaan kun guddataa adeemtu iyyuu malee cubbuun saba sanaas garmalee guddachaa jira jedha. Namni hundumtuu yaada mataa isaatiin adeema. Biyyi keenyas akkasuma Itoophiyaa keessas namoonni yeroo ammaa yaada mataa isaanii deemu. Waan itti fakkaate hojjeta namni. Waan Waaqayyotti hin tolle kan hojjetanu garmalee baay'ataa jiru. Namooti gara jabeeyyiin baay'ee baay'ataa jiru. Namni baay'ee sodaadhaan guutamaadha. Namni nagaadhaan ba'ee galuu isaatiif baay'ee amantii hin qabu. Itoophiyaa keessatti namni akka garaa isaatti ba'ee galuudhaaf illee yeroo itti sodaataa jirudha. Sababiin isaa saamtonni kan ajjeesan akkasumas immoo kan gudeedan bara isaaniitti baay'atanidha. Dhugaa dubbachuuf bara baay'ee nama gaddisiisudha. Hamminni garmalee baay'achuu irraa kan ka'e Waaqayyoon sodaan hafaa deemeera. Maqaa Waaqayyootiif iddoo kennuun, Waaqayyoof iddoo kennuun biyya keenya keessaas baay'ee badaa jira. Wanti Nanawweedhaan wal fakkeessu biyya keenya waan baay'eetu jira. Baay'ina ummataa duwwaa miti, baay'ina horii duwwaa miti, baay'inni cubbuus akkasuma, Waaqayyoon wallaaluunis akkasuma. Lapheen namaa Waaqayyoon babbaruu kajeeleera. Waaqayyo hin baramu. Waaqayyo hin baramu. Yeroo hundumayyuu inni Waaqayyo hin sodaatama jedha macaafi qulqulluun. Hin sodaatama. Abbaadha yoo ta'es hin sodaatama. Waaqa jaalalaati yoo ta'es hin sodaatama. Waaqayyo Nanawwee saba bal'aa kanaaf akkuma garaa laafe biyya keenyaafis garaa laafuu qaba. Kun immoo tarkaanfii Nanawweeniif mootiin Nanawwee fudhate sana yoo fudhannedha. Sabi bal'aan kun, ummati bal'aan kun tarkaanfii Nanawween fudhatte sana, tarkaanfii mootichi Nanawwee fudhate sana yoo fudhanne, yoo mootummaan keenya tarkaanfii mootiin Nanawwee fudhate yoo fudhate, ummati keenya tarkaanfii sabi Nanawwee fudhate yoo ofirratti fudhate, horii isaa irratti yoo fudhate, maatii isaa irratti yoo fudhate, raafamuu kana keessaa hin baanu. Bara 2017 kanatti rakkinoonni gurguddoon akka biyya keenyatti dhufanu kanaan dura foddaa TV'tiinis dubbadheera. Akkasuma namooti waldaa keenya baay'inaan irratti kadhataa jirra. Lafti kun akka bishaanii akka raafamtu, hamma seen bishaaniin haguugamtutti lafti akka ciccitu
namoonni waaqayyotti siqanu garuu akka isaan harka qabamanii ergamoota waaqayyootiin ce'an waaqayyo nutti dubbannaan ji'a kana guutuu kadhataa turreerra. Akka waldaa keenyaatti akka TV Hand of Goditti namoota baay'eetti labsinee dubbannee waaqayyo warra kan kootii harka qabee nan ceesisa, warra gara kootti iyyanu ani nan gargaara. Kanarraa kan hafe garuu bara kana keessa qormaanni gurguddaan akka keessummeeffamu, ispeeshaalii lafti gara bishaanitti akka jijjiiramaa adeemtu waaqayyo nutti dubbateera. Namoota boqu jabeeyyii ta'uu yoo dhabaanne, namoota gara laafessaaf har'as ergaa kana nan dubbadha. Waaqayyo har'as jira. Waaqayyo har'as fuula isaa nutti deebisa. Firoota koo kottaa ofii keenyaaf hin deebina. Kottaa wal qabne akka waldaatti hin deebina. Waldooleen Itoophiyaa keessa jiranu mee deebi'aati of ilaalaa. Mee deebi'aa biyya keessaniif kadhadhaa. Raajonni, paasteroonni, faarfatoonni kottaa deebi'aati. Kaaffee jalatti yeroo dheeraa dabarsuu mannaa kottaa mee yeroo wal arginu walii wajjin daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 kadhannaa. Carraa argameen namoonni miidiyaa fayyadamtan, namoonni fuula feesbuukii, fuula yuutuubii, fuula tiktookii, tiwiitarii, wantoota garaa garaa fayyadamtan kottaa mee yeroo argattanitti waaqayyoon nuuf kadhadhaa, waaqayyoon waliif kadhannaa. Waaqayyo fuula isaa biyya keenyatti deebisuu qaba. Lafti keenya siraafamaa jirti. Nagaan badaa jira. Qabeenyi jiraachuun maal godha? Yoo nuti hin jiraanne qabeenyi maal fayyada? Dhagaan dhagaarra yoo tulame, macaafi qulqulluun gaafa dubbatu dhagaan dhagaarratti nafu jedha. Gamoon gamoo irratti nafu, hunduu kufuuf jira. Wanti hunduu jiguuf jira. Namni nuti har'a argine bor hin jiru. Wanti nuti har'a argaa jirru lapheen namootaa garmalee jabaachuu irraa kan ka'e daa'ima umuriin isaanii xixiqqootu gudeedama. Namni karaa irratti du'ee argama. Wantoota garaa garaa wantoota amma dubbanne ispeeshaalii namooti xiinxaltu yoo ta'e 2012 as haalonni jiran baay'ee nutti cimaa koronaa irraa kaasee baay'ee jabaachaa jireenyi jabaachaa dhibeen baay'achaa namoonni baay'een rakkachaa namoonni baay'een dhukkubsachaa namoonni baay'een gidiraa garaa garaa keessa darbaa jira. Sababiin isaa eenyullee miti anaaf isinii. Sababii isaa namatti quba hin qabinaa. Eenyutti quba qabuu dandeessu. Eenyuun komachuu dandeessu. Rakkina biyya keenya irratti dhufaa jiruuf eenyutu komatama. Ofii keessanitti quba qabaa. Ana jedhaa fuula waaqayyoo jilbeenfadhaati. Karaa koo rakkinni biyya kootti dhufaa jiru yaa waaqayyo haa dhaabatu. Qalbiin diddiirradha nan deebi'a. Si sodaanaa wayya. Tarkaanfii guddaa akka ofirratti fudhattanu nan barbaada. Firoota koo garaa qajeelaadhaaf garaa gadi bu'aadhaan waan an dubbadhu kana akka simattanu nan barbaada. Firoota koo araara waaqayyoo wajjin akka gootanu waan an barbaaduuf qofadha. Eeyyee tarii namoonni tokko nuti cubbuu hin qabnu, nuti dadhabbii hin qabnu, dadhabbiin keenya darbeeraa. Cubbuu karaa addaam nutti dhufeef eeyyeen Yesuus Kiristoos nuuf fannifameera. Har'as fuula abbaa duratti waa'ee keenyaaf hin kadhata. Haa ta'u iyyuu malee namni hundinuu fuula isaa yoo gara isaatti deeffate, yoo walii galle Yesuus wajjin, yoo isaa wajjin taanedha kun kan ta'u. Araari nu barbaachisa. Araari biyya keenyaaf nu barbaachisa. Namoonni kichuutti dhumuun isaanii hin ga'a. Namoonni otuun dhukkubsatiin du'uun isaanii hin ga'a. Dhukkubsatee jechuusaa otuun dhagahin du'uusaa dhageenya. Dhukkubsachuusaa otoo hin gaafatin du'a isaa namooti isin dhaqaa jirtanu baay'ataniiru. Firoota koo rakkinni uummata keenyaa baay'ateera. Kottaa walii wajjin kadhanna. Tajaajiltoonni harka wal qabnee kadhanna. Hojjetooti wangeelaa harka wal qabaa kadhadhaa. Paasteroonni harka wal qabaa kadhadhaa. Raajonni harka wal qabaa. Faarfatoonni harka wal qabaa. Suusiin keenya kana booddee kadhata ta'uu qaba. Ganamaaf galgala walii wajjin kadhachuu qaba. Kanaaf otuun hin nuffin arras isinii wajjin kadhachuun barbaada. Mee kottaa har'ama waa'ee biyya keenyaatiif kadhanna. Lafuma jirrutti boquu keenya gadi qabannee biyyi keenya nanawwee fakkaatti. Biyyi keenya magaalaa galagaluuf kaate fakkaatti. Biyyi keenya magaalaa fuula ishee duratti rakkinni gurguddaan dhufaa jiru fakkaata. Mee tibba kana wantoota ta'aa jiran ilaalaa. 2017 irratti wantoota argaa jirru ilaalaa. Namatti quba qabnu hin qabnu uumama waan fakkaatu socho'uu lafaa, cituu lafaa, wantoota garaa garaa baay'ina dhukkubaa ilaalaa. Eenyutti quba qabdu? Namatti quba qabnu hin qabnu. Waaqayyo fuula isaa nutti deebisuu qaba. Bara kana Waaqayyoon araara gaafachuudhaan mul'achuu qaba. Waaqayyotti deebi'uudhaan, Waaqayyoof bitamuudhaan manni keenya akkuma Iyyaasuun jedhe aniif manni koo, atiif manni kee, isiniif manni keessan Waaqayyotti deebi'a. Mana keenyaan Waaqayyotti deebina. Waldaa keenyaan Waaqayyotti deebina. Fuula keenya gara Waaqayyotti yoo deebifanne Waaqayyo immoo fuula isaa gara keenyatti deebisa. Qabeenyi yoo akkam tuulame faayidaa hin qabu. Qabeenya gattanii deemtan walitti hin qabina. Ganamaaf galgala fiigichoo duwwaan ta'ina.
waaqayyoon barbaadadhaa. Gaara waaqayyootti ol ba'aa. Shiloo keessanitti ol ba'aa. Waaqayyoon barbaadachuun waan hundumaa barbaaduu irra hin caala. Sin dursaa yaada keessan yaada isaatti hidhadhaa, inni kan siniif dabalama. Firoota koo lafuma jirrutti waaqayyoon hin kadhannu. Waaqayyoon hin kadhannu. Waaqayyootti bara kana immoo bara keenya kennan. Lafuma jirrutti walii wajjin kadhannu. Yaa Waaqayyo abbaa keenya Waaqa Nanawweedhaaf araara goote har'a si kadhachuudhaaf anis obboloonni koos yaa Waaqayyo fuula kee jirra. Nutti araarami jennee si kadhannaa. Maqaa Gooftaa Yesuusii yeroo kana waan nu kenniteef, jijjiirrachuu qalbii waan nu laatteef, yeroo itti of ilaallu waan nu laatteef, hunduma dura carraa kana waan nu laatteef si galateeffanna. Carraa kana waan nu laatteef si galateeffanna. Carroomuudha carraa kana argachuun. Carraa of ilaaluu, carraa biyya of ilaaluu, carraa mana of ilaaluu, carraa si kadhachuudhaaf jilbeenfachuu, gara keetti yaada fidachuu argachuun carrooma addaati. Carraa kana waan nu laatteef si galatu. Gooftaa koo Yesuus, aniif obboloonni yaada kanatti walii gallu. Yeroo kana si kadhanna. Kan isin lafarratti hiitan waaqarratti hidhamaadha jette. Kan isin lafarratti hiiktan waaqarratti hiikamaadha jette. Yaa Waaqayyo, mana keenya irraa kaanee gara keetti deebi'uu barbaadna. Araaraan gara biyya keenyaa ilaali. Araaraan gara Itoophiyaa ilaali. Araaraan gara biyya keenyaa ilaali. Fuula kee araaraan nutti naannessi. Dhimma isaaniitiin nuun hin jedhin yaa Waaqayyo. Si malee homaa hin qabnu. Waan qabnullee yoo ati nuuf eeyyamte malee nyaachuu hin dandeenyu. Nuti eeyyama keetiin warra ba'u, eeyyama keetiin warra galu, eeyyama keetiin waanumati nuu kennite illee hiixannee warra kutannee nyaachuu barreedha. Haalli garuu jijjiiramee namni yaada garaa isaa irra fiiga. Namni waanuma isatti fakkaate godha. Akkuma Nanawween cubbuun ishee si bira geesse, cubbuun biyya keenya gar malee baay'atee si bira ga'aa jira. Yaa Waaqayyoo cubbuu keenya irra jedhu malee nurra hin ejjetin. Yaa Waaqayyoo araara keetiin gara mana keenyaa ilaali. Dhiigni ilma isaa Yesuus Kiristoos arras cubbuu hunduma irraatii nama qulleessa jedhamee caafamee jira. Dhiigi kee hin ititne cubbuurraa nama qulleessa. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin Yesuus araaraan gara biyya keenyaa ilaali. Gara abboota keenyaa araaraan ilaali. Gara haadhota koo araaraan ilaali. Gara dargaggoota biyya keenyaa araaraan ilaali. Gara tajaajiltoota biyya keenyaa araaraan ilaali. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin macaafni gaafa dubbatu Waaqayyo Waaqa nama hundumaatii jedha. Egaa Waaqa nama hundumaa erga taatee, Waaqa nama hundumaa erga taatee gara nama hundumaa ilaali. Amantii otoon qoodin gara nama hundumaa ilaali. Bifa otoon ilaalin gara nama hundumaa ilaali. Maqaa Gooftaa Yesuusiin umurii otoon qoodin gara nama hundumaa ilaali. Hundumatu si yakkaa jira. Qajeelota warri ofiin jedhani, macaaficha beekna warri ofiin jedhani, macaaficha daddarbaa akka jiran mul'ataa jira. Macaaficha irra daddarbaa akka jiran, dubbii kee irra daddarbaa akka jiran ifaadha. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin beekuun isaanii faayidaadhaaf hin taane. Macaaficha qo'achuun isaanii faayidaadhaaf hin taane. Macaaficha beekuun isaanii yaa Waaqayyo biyya keenyaaf hin taane. Silaa macaaficha beekuun isaanii, silaa macaaficha hubachuun isaanii yaa Waaqayyo akka ittiin warra kaan qajeelchaniif ture. Garuu yaa Waaqayyo macaaficha beekuun isaanii warra kaan akka ittiin ceephaaniif ta'e bara kana. Macaaficha beekuun isaanii warra kaan itti quba akka qabaniif ta'e bara kana. Macaaficha beekuun isaanii maqaa Gooftaa Yesuusiin si babbaruu ta'e bara kana. Maqaa Gooftaa Yesuusiin anarraa eegalee, mana koorraa eegalee, waldaa koorraa eegalee, biyya koo guutuu ta'e yaa Waaqayyo, biyya koo qabadheen si fuulduratti dhiyaadha. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos namichicha Naazreetiin araaraan gara mana keenyaa ilaali. Araaraan gara mana keenyaa ilaali. Dhiigni kee inni qaraaniyoo gubbaatti nuuf lola'e mana keenyatti cobu yaa Waaqayyo. Duuti nu ga'a, rakkinni nu ga'a, abaarsi nu ga'a. Maqaa Yesuusiin dhibeen maqaan isaa beekamuuf hin beekamneen alangaa rakkinaatiin garafamuun nu ga'a. Alangaa beelaatiin garafamuun nu ga'a. Alangaa dhukkubaatiin garafamuun nu ga'a. Walii keenya jibbuun nu ga'a. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin tokkummaan biyya kootii haa galu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin abbootiin kabajamuu jalqabaman. Yaa Waaqayyo Gooftaa baratti abbootiin dhaabbatanii, dargaggoonni ta'anii, bara abbootiin dhaabbatanii, ijoolleen ta'anu ta'eera barri kun. Baay'ee bara fokkisaa ta'eera. Araarri kee garuu waan hundumaa qajeelcha. Jaalalli kee garuu waan hundumaa qajeelcha.
maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gara waldoolee Itoophiyaa ilaali, gara waldoolee Itoophiyaa ilaali, gara waldoota keenyaa ilaali, gara tajaajiltoota keenyaa ilaali. Yaa Waaqayyo gara warra yaa Waaqayyo laphee jabeeyyii ilaali. Laphee keessan isa dhagaasin keessaan an fuudha. Laphee safoonii safuurri qulqulluun irra buufatu siniifan kenna jedha dubbiin kee. Maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin laphee isa hafuura qulqulluu keessummeessu, laphee isa hafuura qulqulluudhaaf gadi jedhu, laphee isa hafuura qulqulluudhaaf bitamu, laphee isa hafuurri qulqulluun gaafa dhufu rommu sana nu keessa kaa'e. Laphee keenya ni dhagaatti geeddare maqaa Yesuusin nu bira hasokku. Laphee keenya maqaa Yesuusin laphee hafuura qulqulluu baatutti nu geeddare. Raafamuu lafaa dhiisiitii yaa Waaqayyo raafamuu laphee nuu kennu. Lafti keenya raafamin lapheen keenya raafamu. Jireenyi keenya raafamin lapheen keenya raafamu. Keessi keenya siif haroomuu kana booddee yaa Waaqayyo. Namni hunduu si sodaachuutti deebi'u. Hafuurri Isaayaas boqonnaa 11 irra jiru suni hafuurri sodaa Waaqayyo dhalootatti namu yaa Waaqayyo. Hafuurri sodaa Waaqayyo dargaggootatti namu. Hafuurri sodaa Waaqayyo abbootitti namu. Hafuurri sodaa Waaqayyo tajaajiltootatti namu. Hafuurri sodaa Waaqayyo dubaroota dhiirotatti namu yaa Waaqayyo. Safuun dhibee qullaa deemuun baay'ateera. Hafuurri sodaa Waaqayyo dhalootatti namu. Namni waanuma afaan isaatti dhufe dubbata. Hafuurri sodaa Waaqayyo dhalootatti namu. Wal kabajuun hafeera. Tajaajiltoota kabajuun hafee wal salphisuutu baay'ate. Tajaajilaan tokko tajaajilaa isa tokko salphisa. Tajaajilaan waa'ee tajaajilaatiif hin dhimmu. Hunduu anatu caala jedha. Sodaan Waaqayyoo tajaajiltootatti namu maqaa gooftaa Yesuusiin. Gooftaa koosin kadhadha. Sodaan Waaqayyoo nutti namu. Lapheen keenya gaafa maqaan kee ka'u haroommu. Lapheen keenya haroommu. Lapheen keenya haroommu. Lafti hin roommin. Jireenyi hin raafamin. Lapheen keenya siif haroommu. Keessi keenya hollatu. Hafuura hollannaa nutti naqi. Hafuura sodaa Waaqayyo nutti naqi. Fedheera barbaadeera. Maqaa Yesuusin nama hundumaatti sodaan Waaqayyo hanammu. Namni maqaan kee gaafa ka'u haroommu. Namni maqaan kee gaafa ka'u hana'u. Namni maqaan kee gaafa ka'u gadi siifa jedhu yaa Waaqayyo. Lapheen isaanii kattaa dhagaa kan ta'e harraa kaasee sagalee kana libsuu dhaga'anii kaasee hadaakamu haburkutaa'u. Si duratti haroomani yaa Waaqayyo. Akkuma mootummaan Nanawwee horii irratti tarkaanfii fudhate yaa Waaqayyo maqaa Yesuus Kiristoosiin tarkaanfii ofirratti fudhachuu akka dandeenyu nu gargaari. Gadi jechuu akka dandeenyu nu gargaari. Siif rommuu akka dandeenyu nu gargaari. Siif gadi jechuu akka dandeenyu nu gargaari. Maqaa Yesuus Kiristoosiin luqqisii macaafa qulqulluu salphisuun kana booddee haa hafu. Dubbii Waaqayyoo gadi buusuun kana booddee haa hafu. Sagalee keetiif qomaane, sagalee keetiif raafamne, sagalee keetiif jiraanne biyya nagaa dhaloota taanutti dabarsu yaa Waaqayyo gooftaa. Yoo ati dhuftee ulfinaan si eeggachuu, yoo gara kee dhufne ulfinaan gonfoo fudhachuu dhufuu namoota danda'an nu taasisi. Namootuma akka maatu saala biddeena nyaatanii, bishaan dhuganii, rafanii ka'anii, umurii dheeraa lakkoofsisanii yaa Waaqayyo gonfoo malee akkasumaan lafatti hafanii ta'uu keessaa nu oolchi. Nama mul'ata ganamaa gate nun godhini yaa Waaqayyo. Galgalli keenya haa bareedu yaa Waaqayyo. Lafarratti nutti tole, lafarratti jireenya bareedaa jiraanne, garaa guuttanne, wayaa gaarii uffanne, akkasumaan maqaa duwwaa taanee darbuu nu oolchi yaa Waaqayyo. Nugaa dhaloonna dammaqu, haadholiin abbooliin dammaqanii, haadholii yaa Waaqayyo akka durii mana isaanii keessa foqoqanii, jilbeenfatanii, boo'anii dhaloota kanaaf kadhatanu kaasi. Haadholii dammaqsi Yesuus, hayyoolii dammaqsi Yesuus, abboota dammaqsi Yesuus. Kaleessa sabbootatu biyya kanaaf iyyaa ture, kaleessa haadholiitu biyya kanaaf iyyaa ture. Haadholiif abboolii biyya kanaaf garaan isaanii raafamu nuu kaasi. Dargaggooti yaa Waaqayyo badaa jiru, yaa Waaqayyo haftee dhabaa jirra. Otuun guddatin waan hin taanetti galanii dhumaa jiru. Yaa Waaqayyo danfattoof naqaa jiru. Dargaggoonni agartuun isaanii haa banamu. Inni aggaariina ija ishee bante Yesuus har'as jirta teessoo keerra dhaloota kanaaf agartuu isaa bani. Hafuura keerra buusi yaa Waaqayyo. Hafuura seexanaa dhiibee kan ari'atu hafuurri kee dhalootarra habu. Biyya keenyatti araarami. Biyya keenyatti araarami. Nagaan biyya kanaa sirka jira. Boqonnaan biyya kanaa sirka jira. Aragalfiin sirka jira. Namni yaa Waaqayyo fiiguu duwwaadhaan waan milkaa'u se'a. Fiigichoodhaan hin milkaa'amu. Milkaa'inni sirka jira. Boqonnaan sirka jira. Rafaniif irribi naman qabu. Nyaataniif hin gammadani. Boqonnaan sirka jira Yesuus. Rafaniif irribi naman qabu. Nyaataniif yaa Waaqayyo hin boqotani. Yaa Waaqayyo baay'ee nyaanneef hin boqonnu. Garuu ati keessa jiraannaan yaa Waaqayyo xinnoo nuti qabnutu nu eebbifama. Xinnoo ishee rafnee boqonna.
rafnee boqochuu kan dandeenyu yoo ati nu gargaartedha. Sireen keenya nuu mijachuu dideera. Firaashii qaqayyaranii dadhabanii namoonni baay'een yaa Waaqayyo. Uffata qaqayyaranii dadhabanii namooti baay'een yaa Waaqayyo. Mana geeddaranii dadhabanii yaa Waaqayyo. Dooktara geeddaranii dadhabanii yaa Waaqayyo. Har'a araara keetitti geeddar yaa Waaqayyo. Araara kee duwwaadha bilisa kan nama baasu. Araara kee duwwaadha biyya keenyaaf kan falu. Araara kee duwwaadha dargaggoota kan lafaa kaasu. Araara kee duwwaadha ikoonoomii biyyaa kan lafaa kaasu. Araara kee duwwaadha nagaa waldaadhaaf kan deebisu. Araara kee duwwaadha tokkummaa waldaalee kan deebisu. Yesuus ilma Waaqayyo araarri kee biyya kootiif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin araarri kee warra ameen jedhan hundumaaf haa ta'u. Waaqa araaraa maqaa Yesuusiin araara keetiin gara keenya ilaali. Araara keetiin gara keenya ilaali. Araara keetiin gara keenya ilaali. Gooftaa Yesuus namoota ameen jedhan hundumaaf araarra ta'u. Namoota ameen jedhanii namoota sagalee koo dhaga'anii ameen jedhan hundumaa wajjin yaa Waaqayyo harka wal qabadheen si kadhadha. Tokkummaadhaan yaa Waaqayyo si kadhanna. Tokkummaan wal bira taa'uu miti. Yaada tokkotti walii galuudha malee. Yaada kanatti kan walii gale inni tokko. Inni yaa Waaqayyo Waaqayyo wajjin tokko. Inni ana wajjin tokko. Kan yaada kanatti walii gale ameen jedhe hundinuu abaraaramu. Hamiliqu rakkina bara kana dhufu. Hamiliqu balaa bara kana dhufu. Balaa abiddaa biyya keenya irra dabarsi. Balaa sochii lafaa biyya keenya irra dabarsi. Balaa lolaa biyya keenya irra dabarsi. Balaa beelaa biyya keenya irra dabarsi. Balaa sochii lafaa biyya keenya irra dabarsi. Maqaa Yesuus irraafamuu biyya keenya dabarsi. Balaa abiddaa ka'aa jiru. Yaa Waaqayyo Finfinneerraa, Jimmarraa, magaalota garaa garaarraa yaa Waaqayyo manoonni gubataa jiru. Araara keetiin gara biyya keenyaa kottu. Kana kan argu araara kee duwwaadha. Kana kan miliqsu araara kee duwwaadha. Namni si kadhataan jiru yaa Waaqayyo hundinuu isa gubatu ilaalee kolfee darbaa. Maaloo yaa Waaqayyo araara keetiin gara biyya keenyaa ilaali. Lolli biyya keenya irraa haa dhaabbatu. Beelli biyya keenya irraa haa dhaabbatu. Bara baraan biyya beela keessummeessitu hin godhin. Addunyaan beelaan nun beekin yaa Waaqayyo beelli seenaa ta'u biyya keenyaaf hin ga'a jedhi. Barri isin gaara kana jala teessanii boossanii hin ga'a. Hola radia cosa pradia lo veneza pradiasce ligra vala duvina basura la bagadara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bos ne crevede le vegedera la bara 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 la bas maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin hingaa balaan abiddaa hingaa balaan beelaa hingaa balaan lolaa hingaa balaan sochii lafaa hingaa nuun jedhi yaa Waaqayyo hingaa nuun jedhi waan biyya keenyatti araaramtuuf abbootitti haadhotitti dargaggoota ijoollatti dubaroota dhiiratti waan araaromtuuf si haa galatu. Fuula kee waan nuu deebisuuf si haa galatu. Kadhati keenya si bira waan ga'eef kaleessa cubbuu keenya si bira ga'e. Kaleessa rakkisaa ta'uu keenya si bira ga'e. Amma garuu galgala kanaa kaasee yaa Waaqayyo kadhanni keenya waan si bira ga'eef si haa galatu. Waaqa nanawweedhaaf gadi jettee nuuf gadi jettee si haa galatu. Waaqa akkuma nanawwee nu laaltee si haa galatu. Maqaan kee haa eebbifamu. Olol jedhi. Kadhata keenya waan ilaalteef ulfaadhu. Ayyaana nu baay'ifteef eebbifame. Namoota ameen jedhan hundumaaf yaa Waaqayyo araarri kee waan ta'uuf si haa galatu. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Eebbifame. Olol jedhi. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Eebbifamaa Waaqayyo sana eebbisu yeroo qabdanitti kadhata kanatti fufaa biyya keenyaaf kadhadhaa jechuun barbaada. Tibba kana Waaqayyoon kadhataa jirra. Biyya keenyaaf gara malee rakkinoota gurguddaatu darbaa jiru. Akkuma argaa jirru dhagaa jirru wantoota baay'ee keessummeessaa jirti biyyi keenya. Mul'ata Waaqayyo biyya keenyaaf kenne guddina kaleessa dubbatameef sana bira ga'uudhaaf kadhanni keenya barbaachisaadha waan ta'eef namni hundinuu qoqa beekuuf amma beeku Waaqayyoon kadhatuun jedha. Waaqayyo sana eebbisu yeroo biraa wal argina ulfaadha.